على خنا التقرير إنه الفيسيته أتي جولة ولا قاتي أنا ولا قاتي ولا قار رئيس ولا قربانكو مجاتي خريطة نتي تقول إنه الفيسي يتشاجر تامي إيه كونتراتا حسابات में بيجرتا لكن كونتراني نتبع وقالت كوبوتو ناتشاني بتاعي في وميان جرومان جتني وتقرأين نبات سيستي ميجوتي خرايس تبودو أتبودي سانما برنا جيستي منو مساني سيجيسن سنبودا إيه هيا تبودو نوتومات شنتاو تمندلغدو دي مجان تقرأين تقو جديتي نقابشيتو نقابسيساني مجوچواني بيكوين قواني مجان تخراي كاتي مجان تخراي مجان خدير كيران سكابي سكوتي دخون تواكا مخينوفا مقال شو تلقارا لكن أوفو سواقو في ساد فيداتي أوفي إن أوفو إدان سواقا متيو وركان كبو انت أبو بحاري كيلو في هما تكاون كبو جيشو لكن هيا إني سن سواقا في فيداتي سنبودا فكودي بكا مانا خباس جيزي إيه من قباتي ناقيسي أجبودو Egaa akkuma argaa jirtanii asirratti mucayyoon tuni hojjettuudha. Yaa ta'u malee hojjettuudha. Dubaay kana keessatti guyyaa dheengaddaa guyyaa osuma mana madaamii hojjettu ulfooftee jedhan. Mana madaamiitti illee ulfoofne yoo warma ala hojjetu kana natti fakkaata. Yaa ta'u malee erga ulfoofteen boodatti guyyaan sun ga'iqa. Guyyaan sun ga'umoo bakka seentu dhabde osoo biyya ishii keessa ta'e namaan mana namaani seenti garuu asitti eenyumtuu ol seensisu akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf baay'ee takkan danaggatee gaafan argu yaa qixaatii waan qabuuf eenyuun dhokse dhiigni ishii kun akka galootitti yeroo lafatti mul'atu hedduu takka dhugaa dubbachuun narrifadhe. Ashuma argamuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube iskalachii irratti argamtanii bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'isu jecha. Egaa obboloota koo waan tokko isiniif dhaama dhugaa dubbachuuf yoo isinii gamtee ta'e malee keessattuu dubartoonni akkanuma jettanii bakka isiniin taane irra jijjiirradhaa malee dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiiste dubartima ta'uun dubartummaa ta'uu kiyyatti ofitti gaddee jechuudha. Waan ishii ilaalu maaliifi akkanatti akka sareetitti akka beelladootaatti alatti dhiyeessee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuufi ijoolleen akkanaa baay'eetu jira. Dubaay kana keessatti immoo ni beektu waan akkanaa kun sirriitti qixaatii qaba. Maaliifi waan akkanaa kun baay'inaan duraayyuu mootummaan biyya kanaa akka seerri xinqaaqee ta'u taasisee jechuudha. Xinqaaqee warroonni waraqaa hin qabne Dubaay kana ni beektu warreen as keessa jiraatanii yeroo jalqabaa namni akka barbaadetti deema waraqaa qabaattee dhiistee akka carraa tasa yoo si qabanii alatti akkas xinqaaqeen akkasitti hin jiru jechuudha. Garuu mootummaa asii maaltu xinqaaqee sirriitti akka ta'u maaliif godhiseetan daa'ima yeroo baay'ee bakka kaameraa hin jirre daa'ima xiqqishuutan dahanii ni gatu bakka qoshaashatti ni gatu dhugaa dubbachuuf baay'inaan argee jedhan daa'ima habashaati sanu ijoollee daa'ima habashaa kanaaf akka xinqaaqee godhu xinqaaqee waan asiniin jedhu
warroonni waraqata hin qabne warroonni zim jedhanii makkamatti deemanii galanii durriginnatii deeman kuni waan akkasii kana akka keessaa ba'an akka biyyoota tana keessaa ba'an taasise jechuudha. Beektanii warroota ala hojjetu keessattuu durriyyoota akkana Emreetii keessaa akka ba'an jedheet qabaa turan miila darbanii beektu jechuudha. Waan akkanaaf waan baay'ateef yeroo baay'ee kanaafiyyuu cubbuudha. Osoo biyya keessarree odoo biyya jiraattee akka taates taatu kadhattus ni guddisti. Biyya ormaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf aadoo biyya qabdu malee akkanatti garagaranii si ilaalan. Namni akkanatti garagaree si ilaalu hin jiru biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf. Osoo waanuma feetee taate biyya keenya keessatti yoo kadhatte sii kennu garuu asitti dhugaa dubbachuuf biyya qarshiin jirutti biyya waa hundi jirutti namni akkanatti osoo garagaree si ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu bakka hanqisni danda'ametti waan kanarraa of eeggannoo godha. Bakka osoo bakka qabaatiin cubbuudha. Daa'ima tana ofiifiyyuu rakkinarra jirta. Rakkinatti fiddee asaqayyaa ta'e ofiif sassaqayyaamu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Dubartuma ta'uu kiyya baay'ee akkana jibbisiise dhugaa dubbachuuf. Yeroon ishii ilaalu jechuudha. Kanaafiyyuu hanga waaqayyoon nu jedhetti hanga waaqayyoon nu gargaaree nu eegee nu siksee biyya ormaa kanaan nu galchutti sinirree sina siraatan bakka jirtan hojjettanii kaayyoo keessan galmaan gaattanii galuudha. Wanti isinirraa eegamu jechuudha. As lukuskustanii achi lukuskustanii bakka tokko gaabumatti ba'aa jechuudha. Tokko dhugaa dubbachuuf osuma akkana jiru hoduma jooru qarshii takkaan hin qabne booddee dhummi isaanii maal ta'a akkana ta'a bakka. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Biyya ormaa keessa akka jirtan ni beektu. Insaargeessinaa biyya ormaa keessatti insaargeessinaa taa'a. Dhagaa ishee harka dhadhaatanii waan qabasan booddee gaafa daa'ima argattee sun irratti gattee baddee kanaan amanaat irratti gatee badaa kan abbaa manaatu ishii gatee badaa ishiin booda asirraa miidiyaarra dhuftee iyyiti. Kanaaf hanga of dandeechee qabeenyi sirraa hafee ilmoo ittiin guddifattu argattutti asitti ilmoon godhattee daa'ima rakkistee ofii rakkatin biyya ormaa keessa akka jirtu ni beektu. Akkasii wanti jiru kanaafiyyuu yaa obboloota koo bakka isinii malle bakka isinitti mijanne akka isin mijannetti akka isinii mijateetti jiraachuuf hin yaalina. Bakka biyya ormaa keessa wanti mijataan hin jiru. Gadi jedhiitoo akka namni bulutti buli. Hojjedhutoo of jijjiiri gaafa hojjettee of jijjiirte gara tidaarillee ni dhaqqabdaa gara ilmoo godhachuutti illee ni dhaqqabdaa. Ijoolleen tokko bakka kana kalechuma dhuftee arrab alatti baatee abaluu sun ba'ee ashiin akkanatti fataa jettii anillee kanatti ba'ee fataa jechuun qaba akkanatti deemuun qaba akka ishee kafana akka abaluu kana uffachuun qaba. La kaayyoon ani ishiitii fi kan kee addaan. Kanaafiyyuu akka abaluutittan sirbaan morma nama jal'isa waan ta'eef. Kanaaf wal balleechuu dhiisnee ani bakka kaayyoo kee isaa gara fuulduraatti tattaafachuu malee kan namaa sallaaltee akka san ta'an si guddistu. Kanaafiyyuu gadi jedhaa bulaa sin jechuu barbaadetan. Bakkuma jirtanitti manuma daa'imni keessa sanitu boru atis deebitee madaa'imi taata. Kana maal jechuu barbaadetanii har'a micayyoo tana yoo nan argu urufattu akkanatti namni ishiitti dhiyaatetti illee ol qabu dhabamee viidiyoo fi suura bichaa taate. Osoo biyya kee ta'e dhugaa dubbachuuf sitti kaatti dubartoonni sitti kaatanii si kaasu yookiin immoo baqa waan qaban dhiirri jaakettii qabu jaakettii san furraa baasee itti kenna naxalaa qaban naxalaa baasanii dhugaa maraattuu maali yoo maan taane Itoophiyaa keessatti akkasi garuu asitti akkatti akka sareetti ilaalanii bira darban har'a nama. Sinni galee
yoo ti harkaa dhabde kanatti kana taataa jechuudha. Kanaaf hamma harkaa qabdutti bakka hundatti ni jaalatamta. Waan qabdu san qabadhu. Anna akkasii dhugaa dubbachuu fi ishee tana muuna ilaalee baay'ee akka na gaddisiiste maaliifi nuti dubartoonni yeroo hunda qalbiin teenya xiqqoo dubartii qalbii ishee xiqqoodha akkuma jedhasan dhugumaadha. Yeroo inni ishee ilaalu bakka hedduu takkanatti dhaga'a. Bakka erga ta'een boodatti booda maalan ta'a jettee maaliif iyyaanne? Nama guddoodha ima xiqqishuu miti. Isheen tun nama guddoodha. Garuu waan itti dhufu isheen hin beekne ta'ee maraattuudha ta'ee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Akkas ta'uu dandeessi. Ginmoo beektanii hanga nurra ga'utti waan tokko amma nurra ga'utti wanti ijoollee baay'een beektanii waan tokko gaafaan qooduuf yookiin immoo wantoota wanuma sirrii ta'e tokko gaafa asirratti haasa'ee yookiin viidiyoolee haa ta'u yeroo haasa'u namoonni baay'een koomentii gaarii kan barreessanii jiru. Kanneen isaanii kan sammuu isaanii xiqqoo ishee beektanii namni nama arrabs jammar sammuu keessi zeeroodha. Bakka ani beektee waan nama arrabsiisuu yookiin immoo viidiyoon taanillee wanti ani akka gorsaatitti gorsa isiniif ta'a jedhee kanan ani xaaree daqiiqaa meeqatama waraabe isheen dhufte as jalatti na arrabsiti. Ani arrabaaf bakka hin qabu gin dhugaa dubbachuuf namoonni tokko baay'een isaanii nagaramu beektanii namoota sammuun xiqqoo ishee dhiphoo ta'e as dhufte na arrabsiti jechuudha koomentiidhaan. Gin ani waan akkasiitiif bakka hin qabu dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een argaanii koomentii ani isaanii koomentii gaarii nan dubbisa kan badaa immoo ani bootumaayyuu hin qabuufi jechuudha. Feegidhaan illee haa ta'u maaldhaan illee haa ta'u namoota baay'een na arrabsu jechuudha asirratti dhugaa dubbachuuf. Ani garuu waan sirrii ta'e waan dhugaa ta'e waan soba osoo hin taane waan dhugaa ta'e kana naasa'u asirratti waan gorsa isiniif ta'a jedheetoo yaadu tokko na gaafa isiniif fide isin kana deebitanii na arrabsitu. Keefiyanii maayisa wikiidha. Ani isiniifan malee maaltu dhibe jechuudha beektee dubartiin takka akkuma jedhasan dhuguma dubartiin takka dubartii namoonni dubartii takkittiin nama dubartoonni hundi waan akkasitti fakkaatu. Dubartii badduu takka dubartoonni hundi dubartii badduu sanii fakkeeffamti jechuudha. Kanaaf ani yeroo baay'ee kanaan waan akkanaatirraa of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kun sirrii miti. Waan akkanaa kun gaafa akkana jedhee isiniif qoodu isin gana deebitanii na arrabsitu. Waan nama sagganuudhaaf namoonni akkasii galatooma. Warreen na arrabsitan immoo arraba keessanii bakka hin qabu dhugaa dubbachuuf. Akka kunuma mandara TikTokii sanii miti. Akka asirratti waan beektanii ani dhugaa dubbachuu fi waan dasna jedhu keessa bakka waan safuu ni beektu miti waan akkasii ani maxxansuullee hin jaalladhu. Waan kanarraa of eeggannoo godha. Of qusadhaa kan jedhu gorsaaf malee ani nama safuu hin beekne miti. Ani nama safuu beekudha waan ta'eef. Naan ijoolleen arrabsan dhugaa dubbachuuf kanaan booda barreeffama keessan of jala dileetii godha dhugaa. Annaa akkasii nama hundaafuu galatoomaa nagaan naa turaa turtii